Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamba harka fuune akkam jirtan hordoftoota kiyya. Egaa viidiyoo har'aa kana keessatti akkaataa isin itti nama hordofuu dandeettan isin agarsiisaa jechuudha. Yeroo kana isin jedhu WhatsApp, Facebook, Imo, Telegram fi kanneen kana fakkaatan irratti waan namni sun dalagu hunda isaa akkaataa isin itti hordofuu dandeettan isinitti agarsiisaa hamma xumura viidiyoo kanaatti daawwachuudhaan na faana tura. Egaa hordoftoota kiyya jechuudha. Yaada osoo hin kennatin dura viidiyoo kana osoo daawwattanii xumurtanii baay'ee gaariidha. Sababbiin isaas namoonni hedduun keessan jechuudha, namoonni irra hedduun keessan viidiyoo osoo daawwattanii hin xumuriin anaaf hin galle yookiin ammoo viidiyoo sana irra dabarsaa jechuudha. Naaf hojjechuu didee naaf hin galle jettanii koomantii fi ergaalee garaagaraa naaf ergaa turtan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo hamma xumuraatti daawwachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa maal gootu bilbila namaa hordofuudhaaf yookiin ammoo nama tokko bilbila isaa irratti waan inni haasa'u bilbila keessanitti xalaftanii hordofuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappii kana Google Play irraa argatu jechuudha. Aappiin kun Messages by Google jedha. Isa kana gadi buufattu jechuudha. Warroonni bilbilli keessan uumamaan ofirraa qabu ammoo wanni gadi buufachuun isin barbaachisu hin jiru. Aappii makana irra galtuu jechuudha. Kanaaf bilbilli isin appilikeeshinii kana irratti buusuu qabdan bilbila nama hordofuudhaaf deemtanii sanaatii jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila hiriyaa keessanii yookiin ammoo nama hordofuu deemtan sanaa irratti aappii kana gadi buuftu. Sana booda maal gootu appilikeeshina kana erga gadi buuftanii booda hayyama isaa ni bantu jechuudha. Yookiin ammoo aappii kan ni bantu hayyama inni gaafatu bantanii fi ergaalee garaagaraa kan bilbila sanarratti ergamu haala kanatti qopheessu jechuudha. Yeroo kana isin jedhu hayyamni inni isin gaafatu hin jiru, alloo qofa gootaniitumaan dhiiftu, alloo gootaniitumaan seentanii jechuudha. Yoo ammoo miiseejii appilikeeshina biraa duraan yookiin ammoo miiseejii kan duraan miiseejiin irratti dhufu kan biraa bilbila irraa qabaate maal gootu filannoo aappii sanaatii fi aappii kanaa wal bira isiniif fida. Aappii kanarratti filannoo gad deebiftanii aappii kanarratti akka miiseejiin yookiin ammoo ergaaleen garaagaraa kan kaampaanii ta'e kan dhuunfaa ta'e kan ergamu akka bilbila miiseejiin gara aappii kanarratti deebi'u ni taasiftu jechuudha. Inni kun waan baay'ee ulfaatu miti. Tole erga aappii kana haala kanatti bilbila nama sanaa irratti gadi buuftanii xumurtanii booda maal gootu bilbila keessan sanarra dhuftu jechuudha. Ani amma silaa bilbila lama ofirraa qabaadhee gaariidha. Haa ta'u garuu ammoo kaameraa bilbila kanaa banee isinitti agarsiisa. Maal gootu bilbila ifama bilbila keessan sana jechuudha. Bilbilli amma kaameraadhaan ilaalaa jirtan kun bilbila keessanii jechuudha. Kan nama saniitii miti, bilbila keessanii jechuudha. Bilbilli kun bilbila keessanii. Tole bilbila keessan kanarratti maal hojjechuudha qabdu gara Google Chrome yookiin ammoo biroozara fayyadamtan kamuu irra ni galtu. Obsaan eegaa neetworkii kiyyatu dadhabaadha. Egaa erga Google yookiin ammoo Google Chrome yookiin ammoo biroozara fayyadamtan irra galtanii booda asirratti maal jettanii barreessitu maqaa appilikeeshina sanaa barreessitu jechuudha. Maal jettanii barreessitu Messages by Google jettanii barreessitu jechuudha. messages.google.com/web jettanii isa amma iskiriina irratti argaa jirtan kana bifa kanaan sirriitti barreessitu jechuudha. Sana booda maal gootu sarchi gootu. Egaa obsaan eegdu. Tole sana booda haala kanatti isiniif banamee jira yookiin ammoo isiniif dhufee jira. Mallattoo tana mallattoo oofii tana haala kanatti oonni gootu. Sana booda maal sinirraa eegama bilbila nama appilikeeshina irratti gadi buuftanii sana irra dhuftu jechuudha. Yookiin ammoo
silumaa'u bilbilli kun bilbila keessan tahuu qaba isiniin jedhee jira. Kan Google irratti aappii sarchi gootan suni kan appilikeeshinii irratti buuftan suni ammoo bilbila nama sanaatii jechuudha. Kanaafuu kamira dhuftu bilbila nama sanaa irratti deebitanii aappii sana irra ni galtu jechuudha. Tole appilikeeshin sana haala kanatti erga bantanii booda yookiin ammoo irra erga galtanii booda maal gootu bakka piroofaayilii yookiin ammoo jechuudha piikchaa kanarratti inni cuqaaftu jechuudha. Tole erga asirratti cuqaaftanii booda maal gootu device pairing jedha. Fakkii akka kompiitara yookiin ammoo laaptooppii fi mobaayilaa wayiitu irra jira jechuudha. Isii sanarratti al tokkoof inni cuqaaftu. Tole erga isii sanarratti al tokkoof haala kanatti cuqaaftanii booda maal gootu QR code scanner kan jedhu kana ni bantu jechuudha. Yookiin ammoo irratti al tokkoof ni cuqaaftu. Tole erga isa kana al tokkoof haala kanatti irratti cuqaaftanii booda gara bilbila keessanii deebitu jechuudha. Gara bilbila keessanii deebitu. Tole isarratti as deebitu osoo isinitti agarsiisin connect na harkaa ta'e saniif irraa qabee isinitti agarsiisuudhaaf deemaa jira. Bilbila sana erga bilbila dura qopheeffattanii jirtan yookiin ammoo bilbila keessan sana irra QR koodii kana iskeen gootu jechuudha. Iskeen gootu isa sana iskeen gootu jechuudha. Fakkeenyaaf amma iskeen godhuudhaaf barbaadu jira. Maal gootu bilbila sana irraas qabdu jechuudha. Amma bilbila sana irraas qaba sirriitti xiyyeeffannoo ilaalaa. Tole haala kanatti irra qabee jira. Ni agartu haala kanatti ofitti fudhatee jira jechuudha. Tole amma meeseejiin bilbila kanarra jiruu fi meeseejiin bilbila sanarra jiru garaagarummaa tokkollee hin qabu jechuudha. Yookiin ammoo wal fakkaataadha. Wanta namni bilbila isa kanaa yookiin ammoo nama kanaa kanarratti erge sun hundi isaatu dhufee bilbila sanarratti anarrattis bu'aa jechuudha. Kanaafuu kana sirriitti hubachuudha qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf meeseejii asirra jiru kana sirriitti ilaalaa dura yoo barbaaddan iskiriinshuut godhaatii meeseejii isa lammaffaatiin wal bira qabdanii ilaaluu dandeettu jechuudha. Namoonni hin hojjetu yookiin ammoo wanni kun hin dalagu jettanii shakkii qabdaniif jechuudha. Wanni kun kaameraadhaan asitti agarsiisaa jira yookiin ammoo waan iidii ta'e wayiitii miti jechuudha. Tole ni agartuu meeseejii fakkeenyaaf anamma wanni daataan bilbila kana keessa 2077 jedha asirratti jechuudha. Achirrattis ni ilaaltu jechuudha. Rakkoo miti isinitti agarsiisa kaameraa bilbila sanii banee yookiin ammoo ergaalee meeseejii sanii banee jechuudha. Meeseejii mataa jalqaba irra jirtu kana duwwaa 810 akka 88 jedha jechuudha. Isuma kana sirriitti qabadhaa. Kaameraadhaan bilbila sanarratti isinitti agarsiisa. Sila durumayyuu isiniin jedhee ture san osoo bilbilli yookiin bilbilli sadii jiraatte bilbila sanaan isiniif waraabee bilbila sanaan waan hunda bakka takka bilbila lamaan kana wal maddii kakkaa'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Akkasiin wal biratti ilaaluu dandeettanitti. Tole kaameraa bilbila kanaa haala kanatti banee meeseejii sana isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Ni agartuu duwwaa 810 akka 88 inni jalqaba irra jiru jechuudha. Inni lammaffaa ammoo Sweet Express fakkeenyaaf amma kun wanta hojiidhaaf bakka biraa irraa meeseejii bilbila nama sanaa irratti erganii jechuudha. Fakkeenyaaf gatii meeshaa haa ta'u wantoota gargaraa haa ta'u yookiin ammoo kaampaaniin tokko meeseejii nama sanatti haa ergu yookiin ammoo namni dhuunfaa tokko meeseejii haa ergu akkasuma immoo meeseejii kamuu haa ta'u jechuudha. Kanaaf bifa kanaan nama sana hordoftu jechuudha. Tole feesbuukaa fi iimoo waatsaappii garaagaraa akkamitti hordofuu dandeettan isiniin jedhee ture jechuudha. Akkaataan amma isin itti hordofuu dandeettan eega meeseejii kana haala kanatti argattanii booda kallattiidhumaan lakkoofsa nama sanaatiin waatsaappiis banattu meeseejiis banattu iimoos banattu teelegiraamas banachuudha dandeettu jechuudha. Akkasuma immoo feesbuukaas forget paaspoortii gootanii lakkoofsuma isa sanaatiin banachuudha dandeettu jechuudha. Yoo feesbuukiin isaa lakkoofsa bilbilaa saniin wal qabatee kan banamu kan ta'u taate jechuudha. Kanaaf karaa kanaan nama hordofuu dandeettu.
Viidiyoon kunis akka isinitti dheerate nin beeka. Viidiyoo dhedheeraa daawwachuu namni hin jaalatu. Kanaaf viidiyoo kana osoo yaada hin kennatiin duratti viidiyoo kana hanga xumuraa daawwadhaatii sana booda yaada keessan irratti kennadhaa isin jedha. Waan na daawwattaniif galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Nagaatti.